Yooya ammallee yooya nageenya sanbadaadha harma geettanii jajjabaattu gifoota namaa gubbaa kanatti argitanii akkasiin piraankii taate sanuun beektanii ni gaafin qabdu piraankiin isaanii dhufee itti boortanidhee abdii guddaa qaba dhiyaadha saniin jedha welcome. Hello. Allô. Bonjour. Bonjour. Ibsa Abdulkadir kam. Naga alhamdulillah kam. Rabbi fagalata kamati. Naga galata Rabbi fayya. Irrafni. Rifagesa silkin nakas. Oh, di fama waan serious tokko si barbaade kanaaf. Todora kun jirmai. Ay waama sini TikTok irratti ofertan kana. Aye. Ya akami waan CV aki. Jechuun sini TikTok irratti ni gogotan kun agam dhugaadha. Moo ya callistaniit moo I'm trying to understand you know. Ya barbaachisaa ta'eeti kanaaf si waan jidduu keessan jiru beeku barbaade agam seriousidha waan jedha qurbaanii karaa aadaa qaba ila oromoon aadaaf safuu qabdi inni jaarrummaa maaliif o yaa dhagaay amma gurbaan guyyoo chatti salakatullee ta'e chatti waliin dubbatu qaba. Surra koon qabu bare sun anam wantoota san bir jiraa qulqulleessu barbaade siifi isii waliin haasa'e jechuun anaaf waan isii jidduu jiru kuni waan mistira kenna ta'eef homaa sitti himuu hin danda'u garuu ammoo gurbaan isii waliin haasa'e fedhii isiitiif fedhii isaati malee an akkana sin jechuu ni danda'u hin jiru. misxirri hin jiru jechuun dhagaay waan dubbadhu na jala hin dubbatin ibsa you know understand me gurbaani waan karaa aadaatiin waan sirreessa garuu sibir maaltu jira waan jira misxira maaliin aasፈልግም kanaan booda በቃ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ከናም ቦዳ ነዳጋይ እብሳ ከናም ቦዳ ጌማ ምናምን ተበነ ጀተኒ ዋነ እኔ ሰፋጣ ሰኒስ ዳባ ምን ነው ልታስፈራራኝ ነው እንዴ? አስቀም ናምን ኮፋልቺ ሱ ኢሲ ዳጋይ እጭቲ ማሊ ምስጥር ጀተን እጭቲ የዘነ ቹመት ቀባዳ ሲፍ ጉርባ ሰኒፊ ሲምብል ብላ ከናም ቦዴ ዋን አከሲ ከንዲሳ ፉቸር ኢሲቲ ፊ ጋሪ ቢቲ ኑከራ አዳ ቀቡኒ አዳ ኦሮሞቲኒ ሙጨቴ ፋሚሊ ሲን ዱብዝና ጋር የምትናገረኝ ማንና ነው? ማንነተ መጥቼ ላሳይ እንደ ምንድነው የምታወራው? ፈኝማ ከሰ ቃማ ሲጋርሲሱ ነው ረጅራ ሄይ an America jiraba reference birqi gooteeti Europe barma saati Afrika dhagay saati Afrikaatiin bulaa ka ati diaspora miti dhagay waan asin jedhu brother የፈለክበት
agar mur wanna bakka tijjibtu san cinqillaati bal'aa qabat fuudhee hin bannaati Ameerikaan inni bira awraan inde gadhamni waa fallakki Ameerikaa qabu ተረጋጋ እንጂ ስሜታወቱን ቶሎ ትረጫለ ስሜታወቱን አንተን እንጂ አነደጋው ቀብዳ ቀራ መንግስቲዳ አምባራ አሜሪካዳ አተከምት ዲያስፖራን አከሰት ዱባታ ሳቲ አፍሪካ ፈየደማ ዩሮፕ ባሪ አፍሪኩ ሞጀቹዳ ማልቴ ተካባደ ጫሊሲነ ደገፈ እሺ ጋሽ ጀዲ ናኩኩ አፍሪካን እኛደል ና አፍሪካውን ልብ ካለና ፈረንሳይና ልብ ባይኖረኝማ እንዴት ማውራት ይችላል? ኦነን ቀባቲን ከመት ዱባዳን ሳይንስን በረነት ምንድነው ናልኩ አይደል እዚህ ነኝ ፈረንሳይ አሜሪካን እና ታዳን በርገግልንዴ በቃ ነደገፈደረ ዋና አክ መንግስቲቲን ዱባቹ ጅርቱቲ ነደገፈድ ዋና ሲቲሜ እሺ ጋሽ ጀሪ ፍረቹ ቀብዳ ከና ቦድ atini ebsa daga anini ufiti mitena ubjuni yusri fachiza dagefat Allahu akbar mahal wa kubba setat kubba ditu miti barwal ditu nan parachute dan sida dagefat atini kana bodde mucatti game ila dagai game yo tabachu barbadan yeronda lencasi henu randa it's not a problem you know what I mean garu mucatti future si jala yakina isi fi gurbani muca qalami dibatsani stop it I'm telling you the truth you have to stop it bro in the one village and these ones in jade okay chu qabda nan mormin ingabita duga anse jilbe facisa dugan gabita ibsa akasite tabarrarinati followers one followers ni kuma di bajasun dufte tuma si wanne tumo maluf setatini why you think you are man malif ka gangster ite dubat ታዲያ በምን ተማምነህ አንተ ማንን ሆነህ ነው? እሄ ፖሎ ሳይሆን ስማኝ አታገኝም። ፖሎ ዮርባኒና ፖሎ ቲክቶክ ሰጣሃለሁ ወላሂ ለዚህም ለኔ እዛ ያ አይደለም ችግር ሲገለ አርዳ ዲሶ ሲንጀዳ ማሌ እጭቲን ሰወሊ ቀብደን ዲስ በቃቲን ተከቲ ሸመራና ዲቲን ፓሪስ ኮት ምናምን ዳጋይ ሸመራና ዲቲን ፓሪስ ኮት ምናምን ጀተ እጭቴቴ ዋን ቶክ ቶክ ዱባታም ዲስ ሲንጀዳ ማሌ ፍንዴስ ነት እጭቲን ብራማል ከሰ ወሊን ቀብደን እጭቲ ወይ ወሊን ቀብደን ሲንጀኒ ዋይ ያ ከዚ ሲቲሙ እንደው ሲንጀኒ ማሪያስ ኦኬ ሪሌሽንሺፕን ቀብደሞን ቀብደኒ ጋፊ ገባባ ሲጋፈደ በር ልክ እንደተጠየቅ ልክ መልስ አንጋፊ ቀጀለ ሲጋፈደ ሪሌሽንሺፕ ወጂንን ቀብደሞን ቀብደኒ ሲንጀደ በር ማሪፍ ቴቴ ዳቱ መርታ ዋትጀት ናሚት ያኔ ሪያኪያ ፊ በር ናሚት ያኔ ina sasu bare ana mwana sinjeru wan game tabanna minam netane sitti akasi awara onne abokatan kan isa sinjere beka future intalafi virrinjuru america hinna hun istallam manamana hasuni wani sinjera dubbat fakka america nanyal ko america billahi tawfik fi jannatu rabbi hiya kan ay yaata buzu awara le jera america akasitti tufatta zbalat ውጣ እባክህ ጀደ ዴቪስ ፕራንክ የተወሳተ ውጣ እባክህ ምናምን ትላለህ እንደ ራስን በምን ቆጥረህ ነው ዋ abo rips in dahu kan chala ibsisha kenna pranki ture kanafo kasi simeda wendaini
Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa har'a biraankii ajaa'ibaa ibsaa irratti hojjetame hundi keessanuu dhaggeeffattaniiti kan jirtanii. Dhugaa rabbii wanti ani ibsaarraa na gammachiise wanti yaada isaa biraankii ta'e irratti jechuudha. Eenyummaa nama biraankii isa godhe hin beeku. Haa ta'u malee jechuudha iccitii maakii wajjin qabu dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u. Haala saniin jechuudha yeroo daqiiqaa baay'ee haasa'ee iccitii ofii kan ta'e hundasaa jechuudha iccitii makii wajjin qabu dubbachuu dhiisuun isaa waan baay'ee namatti toludha. Deebiin inni deebises yeroo tokko namni aara keessa jechoota tokko haa jedhu malee maal jedhe seetanii makii wajjin haasa'eeti isaan lamaan wajjin haasa'anii fedhii ishiiti waan ta'eef isaan lamaan wajjin haasa'an malee ati akkamitti ana gaafattaa fedhii isaa ishiiti isaan wajjin isii fi inni xumuruu qaba malee ana bira hin dhufuu qabu ani maal waan ta'eef jechuudhaan daqiiqa baay'ee kan haasa'e keessatti kan deebise jechuudha. Egaa ibsishaan ofitti amanamummaa fi waan ofii barbaade qofa akka godhuudha akkuma maaketii. Egaa hanga ammaatitti jaalallee maakii fi ibsishaan hangam akka soba ta'e hangam akka dhugaa ta'e parsantii 100 keessaa parsantiin 75 akka dhugaati fakkaata. 25 immoo kan hafan miidiyaa kana waan ta'eef adda baasuu hin dandeenye. Haa ta'u malee mucichi biraankii godhullee biraankii ajaa'ibaa irratti hojjete. Biraankiiwwan baay'ee ta'aa ture ibsaan karaa maaketiin karaa haadha faaxetiin karaa jaalfaa dirootiin biraankiin itti baay'atee jira ibsaatti. Haa ta'u malee ibsaan nama ejjennoo qabu of eeggannoo nama qabu jechoota dubbatamuu dhiisullee kan nama beekudha. Egaa sa'aatii baay'ee keessatti haasofsiisee iccitii maakii waliin qabdan dubbachuu dideedha nama konfidaansii qabu jechuudha asuma irratti. Egaa biraankii baay'ee namatti toludha. Hundi keessanuu biraankii ibsishaa irratti raawwatame kana akka jaalattan wantoota gaafii isin gaafachuu maltan kan gaafatametu jiraachuu danda'a. Biraankii baay'ee nama bohaarsisu biraankii baay'ee wantoota deebii fi gaafii gaafatame irratti namni tokko hangam ofitti amanamummaa qaba kan jedhullee wantoota baay'eellee irraa barachuu dandeessanii. Egaa waan baay'ee itti nama bashannanuuf yookaan nama bohaarsudha. Hundi keessanuu dhaggeeffadhaa viidiyoo kana dhaggeeffattanii immoo caallisuu odoo hin ta'in sheer laayikii koomentii barreessuu hin dagatinaa. Warroonni maamila kiyya ta'uu barbaadan fayyiseetuuf jettanii gara maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isin simachuun jaaladha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.